Waajirri carraa hojii uumuuf ogummaa magaalaa Adaamaa namoota ogummaa adda addaatiin ji'a ja'aaf dhaabbilee garaagaraa keessatti shaakalsiisaa ture gara hojiitti haala galchuun danda'amu irratti marii gaggeesse. Maricha irratti ogeeyyiin carraa hojii uumuuf ogummaa aanaalee fi kutaa magaalaa irraa hirmaatan. Keessummoota sagantichaa simachuun ergaa kan dabarsan itti gaafatamaa waajjira carraa hojii uumuuf ogummaa magaalaa Adaamaa obbo Abdulqaadir Xaayibuu dhaabbanni Biqaat jedhamu namoota 1,806 baasii hundaa uwwisee akka dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa keessatti shaakalan taasiseetii jira. Ammaa jalqabuun gara hojiitti akka galan taasisuuf marii gaggeessineedha jechuun ibsan. Dargaggoonni kun baay'inni isaanii 1,806 shaakalli ogummaa garaagaraa irratti kan shaakalaa turani. Ogummaa manufacturing irratti shaakalaa turani jiru. Ogummaa qonnaa irratti shaakalaa turani jiru. Ogummaa tajaajilaa irratti shaakalaa turani jiru. Dhaabbileen magaalaa kana keessa jiran dhibbaa ol ta'an dargaggoota kana simatanii biratti shaakalsiisaa turan. Hoteelonni gurguddaan, warshaaleen gurguddaan, dhaabbileen manufacturing hojjetan kan akka garaajii maal kunis dargaggoota kana of biratti qabanii ogummaa ji'a ja'aaf barsiisaa turanii. Piroojeektiin kun immoo ji'a ja'aaf dargaggoota kana waan shaayii kaffaleefiiti kan shaakalaa turanii. Amma immoo ji'a kana shaakalliin ji'a ja'aan dhumata. Ji'a sadiin itti aanan dargaggoota kan dhaabbatan qaxarsiifnaa jechuudha. Dhaabbilee ogummaa kana barbaadan biratti naannessinee kan mootummaas, kan mootummaas, kan dhuunfaas, kan maayikiroo kennas hundi isaaniitu dargaggoota kana ogummaa amma ogummaanii jiru dargaggoonni waan ta'eef ogeessa isaan barbaadan kana dhiyeessinee fi gatii fooyya'aadhaan akka isaan qaxaraman goona. Maricha abbummaan kan mariisisan biiroo carraa hojii uumuuf ogummaa Oromiyaatti Daareektoreetii carraa hojii uumuuf ogummaa magaalotaa obbo Hussein Tamaam piroojeektiin Biqaat jedhamu magaalaa Adaamaaf magaalaa Jimmaa magaalaa Shaashamanneetitti hojjechaa jiraachuu himuun waggaa 3f kan itti fufuudha. Marsaa lammaffaadhaaf namoota 1,806 fudhachuu shaakalsiisaa ture. Namoonni kunis shaakala xumuruudhaan haala ittiin hojii jalqabaan irratti marii gaggeessatii jirra jechuun ibsan. Piroojeektichi kun waggoota 3 tura Oromiyaa keessatti shaakalliidhaa fi barana waggaa lammaffaadha kan hojjetamu. Isa keessaa immoo har'a sagantaa har'a kan itti jirru marsaa lammaffaa irratti ijoolleen akka magaalaa Adaamaatti namoota 1,806 fudhatanii ji'a ja'aaf shaakalchiisaa turanii jiranii. Kanaafuu guyyaa irraa walitti nuti marichaa jirru. Ijoollee akkamitti jootan darban san akkamitti shaakalchiisaa turanii jiranii amma immoo ji'a jaha xumuraa jira waan ta'eef akkamitti ijoollee kana immoo dhaabbilee adda addaa keessatti qaxarsiisuu akka dandeenyuu fi karoora qabannee yeroon itti xumuru kan piroojeektii kana amma waan ta'eef isa san akkamitti karoora qabannee kana galmaan ga'uu akka dandeenyu wanti guddaan maali ji'oota jahan ijoollee shaakalirra turanii amma immoo carraan hojii uumamuu fi qaba qaxaramuu qabu dhaabbilee adda addaa keessatti. Kanaaf akkamitti akka qaxarsiisuu danda'an gahee maal isaanirraa eegamuu akka qabuu fi akkamitti raawwachuu akka qaban marachaa jira jechuudha. Namoonni shaakalaa turan namoota sababa adda addaatiin barnoota adda kutan warreen umuriin isaanii waggaa 18 hanga 25 ta'an sadarkaan barnoota isaanii kutaa 1 hanga 12 kanneen of keessatti haammateedha jechuunis ibsan. Ijoolleen amma shaakallii kana keessatti hirmaatan tokkoffaan umuriin isaanii umurii 18 hanga 25 kan ta'anii sadarkaan barnoota isaanii immoo 12 fi sanaa gad warra ta'e. Piroojeektiin kun kaammatu ijoollee dippiloomaa qaban osoo hin ta'in digirii qaban osoo hin ta'in warra barnoota sababa adda addaatiin adda kutan warra umriin isaanii 18 hanga 25 ta'e. Waajjira carraa hojii uumuuf ogummaa magaalaa Adaamaatti qindeessituun piroojeektii Biqaat Aadde Galatee Heeliyaas magaalaa Adaamaatti kutaa magaalaa fi aanaalee hundarratti namoota hirmaachisuun hojjechaa turreerra. Ammas isaan hojiitti galchuun ga'ee keenyadha piroojeektichi hunda fayyada jechuunis ibsan. Magaalaa keenya kutaa magaalaa jaha fi aanaalee 20 irratti kan hojjetaa jiru ta'e ogummaadha xiyyeeffannaan piroojeektichaa jechuudha. Namni tokko ogummaa tokko baratee mana mukaa ta'uu danda'a, mana sibiilaa ta'uu danda'a, akkaataa nyaata ittiin qopheessan baratee boru akkamitti of danda'ee nama biroolleef carraa hojii uumuu danda'a kan jedhu irratti ji'oota jahaniif dhaabbilee adda addaa nu shaakalsiisaa turaniirani. Amma immoo ji'oota jahaniin booda immoo
namoonni kun qacaramanii of danda'anii ofiif maatii isaanis akka bulchaniif har'arraa jalqabne kan qacarri itti deemnu ta'a jechuudha. Hirmaattonni sagantichaatis namoota calaluurraa kaasee rakkoon jiraachuu kaasuun ta'uusaan gaammaatitti bu'aa gaariitu jira. Kana caalanii hojjannaa dhimmi mindaa sirreeffamuu qaba jechuun ibsan. Dabalataanis dargaggoota piroojeektiin biqaat baasii hundaa uwwisee ogummaa garaagaraa irratti akka shaakalan taasisaatii tureera. Gara hojiitti galchuu fi hordoffiif to'annoo taasisuu sochiin jirus dansaa mindaanii fi qaala'insi jireenyaa waliin madaalu waan ta'eef sirreeffamuu qaba jechuunis ibsan. Hojiin kun itti fufiinsa barbaada. Kanaaf dogongorri nu asitti qabnu carraa boruu itti fufiinsa gaaffii keessa waan galchuuf hundi keenya cimnee akka hojjennu jenne haga danda'ame namni iddoo jirutti hordoffii cimaa taasisaa turre akkuma jaamisan tarkaanfis godhachaa turre fooyyeensa guddaaf illee darbecha. Mindaan ijoollee kanaaf kafalamu kun qaala'insa jireenyaa amma jiru wajjin kan waliin simne ta'uu fi fedhii piroojeektii kana keessatti wanni gammachuun guddaan ijoollee sanitti dhaga'ame osoo hin ta'in ogummaa fi iddoo sanitti waan ogummaatu caala waan jedhu kana karaa saniin kan hubatamuun alatti wanni kafalamu kun gahaa akka hin taane yeroo deeggarsaaf hordoffiidhaaf gadi buunuttis kun irra deddeebi'ee ka'aa jechuudha. Kanaaf rakkoolee kana qabannee yoo danda'ame wanni of duratti falli itti kennamu yoo jiraatee fi waliigalaan immoo hojii kana milkeessinee akka magaalaa Adaamattis akka kutaa magaalaa keenyattis waan akka hanqinnatti amma laallee kana sirreessinee keessaa baanaa.